tartiibaan kanaan isirratti isiniif dhoobu ta'a jechuudha. Ragaa guutuu isaati asirra jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gaafa gadi ani yeroo sanatti rakkoo kana wanta kana na mudate jedhee dubbachuu hin dandeenye. Garuu hojiin sun akkasumatti itti fufee rakkoon kana gidduutti si mudate maalii jechuu dandeessan. Miseejii wayiitu naa dhufa. Miseejiin kun gaafa dhufu koomishinii wayii hojjedhu birrii dabalataa argatta waan jedhu. Kana jechuusaa jalqaba yoon dubbisu beeka yoon jooyin godon godhin jiratti jechuudha. Kazaan dhaan tuqee teelegiraaman naa dhufee boru waan jiru hundasaa maal takka asirratti ta'e hundasaa tartiibaan kanaan isirratti isiniif dhoobu ta'a jechuudha. Ragaa guutuu isaati asirra jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gaafa gadi tuqu akka waan nama kunoo elektiriikiin qabee isin nazaru beektu elektiriikii yoo isin qabe tarii nam tokko isin ofirratti hojjettanii yoo tasaa harka bishaanitiin tuqxanii waan nama godhu akkasa hoggaana godhu nan beeka. Kan sanaan alaa garuu waanan dalaguttis waanan godhuttis hin beeku. Sa'aatii kanatti maalan godhaa jira. Koomishinii sun lakkaa birrii qabsiisitii hojjedhu waan jedhudha. Kanaaf birrii kana zim jedheetuman tiraansfarii godhaaf jechuudha. Yeroo baay'ee immoo isinitti meera moobaayil baankiingiidha kana nan fayyadamu. Birrii kana Biraaziliin koo mootu carraa biyya alaa deemuudhaaf jirra jirtu nagaa fayyaa keessanii akka mooltan isiniin jecha egaa akkuma argitan obboleettii keenya kana argitaniiti jirtu jechuudha. Wantoota ishiin haasofte waan baay'eedha waan nama barsiisu hedduu of keessaa qaba. Warroonni mana ishiitiif haaraa taatan dhaqxanii maatii taatanii daawwattanii irraa barachuu hin dandeessu jechuudha. Keessattuu warroonni onlaayiniidhaan maallaqa hojjenna jettanii liinkota hedduu gadi tuqxan jechuudha. Akkasumas immoo warroonni moobaayil baankii warri biyya keessaa malee warri biyya alaatis beekuu fayyadames garuu irra caalaa warra biyya keessaatti warri moobaayil baankii fayyadamu warroonni kunniin of eeggannoo guddaa akka gootan jechuudha. Warroonni maallaqa moobaayilii keessan irratti baattanii jirtanii egaa obboleettii keenyanii baga waaqayyo si baasee baga lubbuu keetuu rabbi si baasee siin jedha. Dhugaa dubbachuu fi waan bira darbuu hin dandeenyeef jechuudha dhugaa. Maaliif jennaan rakkoo kana caalu rabbi nurraa haa qabu rabbi sirraa isaa qabu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha dhugaa dubbachuu fi maallaqa kana hunda kan namni bira obboleessi ishii bira ol kaawwates kan immoo ofii ishiitii qabdus hunda akkasuma kan hiriyaa ishiitirraa illee fuute tiraansfarii goote jechuudha. Sanarraan akka sammuun ishii of wallaaltu kan taasise jechuudha. Sababa liinkii saniitirraa kan ka'e. Kanaafuu liinkuma nuuf ergame tuqnee seenuun dura irratti ilaaluu qabna jechuudha. Yeroo tokko waa'ee maallaqaa kun baay'ee ulfaataadha. Maallaqa dabalataa hojjennaa mana keenya teenyee intarneetaan hojjennaa intarneetaan hojjechuun nu fayya hojii humnaatirra jennee wantoota hin taane itti babbanna jechuudha. Dhugaa anaaf barnoota guddaa naaf ta'ee obboleettii koo baga waaqayyo si baasee dhugaa dubbachuu fi waan baay'ee nama gaddisiisu. Isinis immoo hordoftoonni kiyyaa liinkii ishii as jala isinii godhadhattanii baga waaqayyo si baasee jechuun akkasumas mana ishii sabskiraaybii gochuu jajjabeessuu hin dagatinaa. Egaa obboleettiin keenya kun baay'ee miidhamtee jirti akkasumas immoo nama garaatti baatudha jechuudha. Egaa dhugaa waan ishiidha hin malletu irra gahee dhaxxanii viidiyoo ishiitillee hamma dhumaa dhaggeeffachuu dandeessu. Ani fakkeenyumaaf jechaan bakkuma garaana nyaatte keessaa muree fide. Kanaayyuu narra hin turre garuu haa ta'u xinnoo jedhee tanan akka dhaggeeffattaniif jedhee akkana amantaniif jedhee tanan jechuudha. Kana fakkaata. Hoo isin mana madaamitis kan jiraattan ta'e dhugaa dubbachuuf yoo ta'e kan maallaqni mana madaamiti hojjettanu isin gaasiniin jechuu barbaadetan. Fakkeenyaaf hojjettuu yuutuubii horaa yoo taate yuutuubuma kee hojjedhu ati yuutuubarii kee hojjedhu as wanti biraas hin barbaachisu jechuudha. Maaliif jennaan kan biraa appilikeeshinoonni hundi isaatu nyaattudha jechuudha. Waa pooppoo kanallee jechuudha. Pooppoo kanallee nama itti kasaaree ani dhagahee jira jechuudha. Liinkii pooppoo jechuudha. Akkasumas immoo onlaayiniidhaan koomishinii hojjettaa maallaqa dabalataa argattaa hojjechuudhaaf immoo maallaqa haganaa si barbaachisaa kan haganaa kana dabarsii waan jedhuun immoo muddamnee jarjarree deemnee maallaqa keenya tiraansfar ishiin amma waan ofii yeroo sanitti
hin beekneef waan sammuu ishii hin beekneef malee waan yeroo isaatti of wallaaltee turteef malee silaa maallaqa san hunda dabarsuu dhiisaa ta'u dhugaa dubbachuudhaaf gimmaasha ruubii isaatu hin dabarsitu nuusii isaatu hin dabarsitu jechuudha. Yeroo tokko wantoonni nuti hin yaannetu nu mudata. Tarii ishii laalumaaf seenuu dandeessi. Liinkii isaanii hubachuudhaaf dubbisuudhaaf seenuu dandeessi. Liinkichi immoo akka waa qabullee ishiin himtee jirti jechuudha. Walumaa galatti waa'ee liinkii onlaayinii hojii birrii hojjettanii argattu onlaayiniidhaan mana keessan teessanii kan jedhu kanarraa of eeggadhaa jechuudha. Anaaf barnoota guddaa naaf ta'e. Anaaf akka irraa of eeggadhuufi waa hedduu na fayyade jechuudha viidiyoon ishii kuni. Egaa viidiyoo ishii san dhaxxanii sheer gootanii laayikii gootanii hiriyoonni maallaqa tirfii argachuuf yookaan immoo maallaqa dabalataa argachuuf xaaran akka bira ga'u jechuudha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e sansanii obboleewwan keessa waan akkasiisan keessa jiran rakkoo keessa osoo hin seenin rakkoo san keessaa furaayii isiniin jedha. Akkuma beektan kaashiin mana ishii keessatti abbaa warraa ishii hojii qaba. Hojii isaatii akka isiniin jechaa jirtu adaarii bahee jechaa jirti. Egaa sa'aatii sanitti dhugaa dubbachuuf waaqumatuyyuu eegee bira jira malee wanti ishiirra ga'uu danda'u guddaa ture garuu rabbi eegee tikseeti jechuudha kan sa'aatii kanaan ishii ga'ee kana dubbadhuutoo barnoota obboleewwan keetii dabarsii jedheeti jechuudha kan yeroo bal'aa kana kenneefi ammallee rabbi nagaa si godheetoo nagaadhaan illee si haa hiikuu siin jechuun barbaada obboleettii tiyya. Hundi keessanuu akka irraa of eegdan isiniin jechuufan malee waan birootiifi miti. Akkuma irraa of eegdan dhugaa baay'ee nama gaddisiisa waan ta'eef jechuudha wantichi. Irraa of eegaa. Hojii mana madaamii yoo jiraattan mana madaamii hojjedhaa. Biyya keessa yoo jiraattan wantoota onlaayiniidhaan hojjetamu maallaqa hojjenna jettanii kisaarattis hin badinaa isiniin jechuun jaaladha. Yaa'u obboleettii keenya irra tasa ga'ee tasa waan irra ga'e kana immoo barnoota nuuf fiddee jirti jechuudha. Liinkii gadi hin tuqinaa liinkuma ta'ee koomishinii hojjettu maallaqa dabalataa hojjettu warreen jedhu akka hin tuqne jechaa jirti jechuudha. Isa kanarraa of eeggachaa isiniin jechaa nagaan nu tura.